متاكي ياتك إسلاماتي سبتو كنجبوان كأنجب سرنا مالي سبامتي سرنا في سبني غرغرة سرنا في سبني غرغرة سرنا جلتها سرنا قبرون فتا سرنا نمنياتا إنك إبلو أبا في الرأي رفي مالف غوسك يماتيكي هذا فباك يمانتان إران كيبلو قروس سبب في الإيمان تاني ربي تنقافة ربي تقومي أكد تقومي بيفا إسا ربي تقودف أمال إسا ربي تقودف أفان إسا ربي تقودف نمني توكو فلاتي أماران تاني توكو فلاتي تيجرين تاني توكو فلاتي لينش أورومون تاني مرتساتو دالاتي أوف أرجيك أوروموتي دالاتي أوف أرجيك أمارتي دالاتي أوف أرجيك تشايناتي إسلام من سبم من نجيبتنا ما سرنا منقبلتو سرنا جلتا سرنا لما نياتا هنقبلتو هذا أكيدان تينتنا الجنون كنكن سبني كون أكوا ورق الرأو ممي إني كوني موكوان روك الرأو مميتي غراغرم ما سبم ما انقبلو إسلام ما كيسا تنقبلو أن مسلمة أرومو روان دلدف سبكية كبجاني كنا نجالد ظلمي سبني كي كوبتي مكا أورومو قفان دهامير إرتي دوغوغان سنيغا جيفامو دوئي مرمتج اتمالي انكيبلو سبني بيرو لي كراهن تاني ويتا ظلمم ويتا ميدمو انكيبلو هذا هو يعني جنون كي يكنا سقالين وننا مر موتما جروس مال تركسي جرا كريتيسايز قرون باي يسال بادا مال ركون ساني جدي كام نغافتو سينجو او اما جالانوس جبينوس غاملا تشوكيس اوبولا وانتو جرا اتو ولو دبا ترومو اجي يعني فرادو سبب نسا يوكين غام براتين سابراكيس جراتا غام براتين مو غام براتين بجراتا اني جرا اني دو جرا arraangaru qulleessinee baasuu hin dandeenyu oromoo tana akkamitti oromoo goonee kanuma as keessa jiru kanaayyuu kanuma amma biyya geggeessaa jiru kanaayyuu akkamitti beekumsa qabnu dandeettii qabnu oromummaa oromomsine dhugaa jirtu itti himnee ijaarree akka inni oromummaatti dhufu godhuu danda'u qabna kan jedhu ideoloojii maayindii keenya yookaan ammoo yaada sammuu keenya keessaa wanni baay'ee hiifatee jira jechuudha. Rakkoo jara kana rakkisee jiru maali? Isaanumtu dhugama oromoo ta'uu dadhabaniiti immoo waatu isaan rakkise waan rakkate sammaaf gabbaateen dubbatu yoo jettee gaafatte qaamni akka jedhee isa gaafatu siin jiru jechuudha. Yoo gaafattee ammoo akkas inni siin deebisu jechuudha. Kanaafi Oromoon wal bira taa'ee kilaashiidhaan walitti tokkosee wal ajjeesuu argitanii waliin jiraachuurra yookiin baduu yookaan ammoo duutee akkuma Haacaaluun jedhe san biyyeessi nyaachuu si wayyaa jechuudha. Sababni isaa Oromoon nama dhiisii bineensaafuu seera qaba. Amma immoo walitti deebi'ee wal ajjeesaa jira jechuudha. Abaarsa qabnaa dhiiroo annaan galle. Nu ulfaata wanni akkanaaf yeroo qabnu jechuudha. Kanaaf eenyutu eenyuun wal kadhatam eenyuuf lolaa jirra eenyuuf ammoo deemaa jira. Inni bosona jirus eenyuun bulchuuf deemaa jira gaafa inni obboleessi isaa haati isaa yookaan haati abbaan isaa akaakayyuu isaa miidhamaa jiru. Inni bosonaa dhugaa qabaa yoo jedhe inni as keessaa immoo dhugaa sammaaf galchuu isa dhoogge. Wanni ijoollee Oromoo irraa wanni barbaada waliigalatti as bosona jirus kan as keessa jirus Oromoo dhugaa ta'an taanaan Oromoon kan barbaadu dhugaadha malee faayidaa miti. Kana baruu qabnaa jechuudha hundi keenyayyuu. Yoo kana ta'uu baate sirna cimaa ijaarrachuudhaan sirna keenya kaleessa sanitti deebisanii wal ijaaranii ilaalaadhaan waliin mari'atanii wasirreessuurra amma yoo kana kaasu amma tokko kadheengatta maannaan jedhee wannoo seeneet asuma platform sooshaallaa kana keessa maannaan jedha. Ati galtu wayiiti Oromoo miti diqaalaa watu nu keessa galee akkasitti nutti haasaa jedha. Sirriidha sirriidhaan jeen maaliifi akkuma itti manitti natti dubbataara waan ta'eef rakkoon qabu. Oromummaa namni naan kennu akkuma Adama Haroo sirba isaa keessatti jedhe namaa miti yookiin kaabinee yookaan ammoo abbaan ebalu mallatteessee siin kennu. Sigalee bakka jirutti waan godhuu qabu Oromoo kan godhamu namni na haajaju namni gad naa buusuufi miti. Meeshuu baswee akka nama tokkotti barsiisallee international miidiyaadha kanan qoradhee biyya alaattis baradhee dhufe garuu wannan achi baradhe sana caalaa alaa kan duwwaa yookaan anuma namni jedhu kun duwwaa keessa jira. Sababni isaa as keessaa utuu hin ta'e ala keessaa baradhee dhufe jechuudha. Kanaaf akka Oromoo tokkotti garuu gaafa ta'e ilaalu akka nama xiqqoo addunyaa kana keessatti illee waan garaagaraa baradhee dhufe ilaalu kan Oromoo miidhaa jiru amma wal madaaluu fi wal gadi buusuu fi wal gadajjeesuu malee Oromoo kaaftee wal ijaartee wallaalaa isaa keessa dhuuftee rukuttee akka durii sanitti wal sirreessu baay'een hin jiru jechuudha. Keessattuu dhaloonni nama jiru jechuudha. Kanaaf wal dhageeffachuudha. Waan kun dubbate, waa madaa'ee dubbate, waa rakkatee dubbate. Saree naanaa jedhu, harree naanaa jedhu rakkoon qabu. Waan itti manitti harree isa goosee dubbachiisaa jira. Maaliifan Oromummaa kiyya keessatti Oromoo qabadheetan koottumee gurba ilaa fi ilaa walii haasofna jechuun badeeti wal ajjeesuu walni fiinu kun waan kaleessa jiran irratti fe'anii jechuudha. Waan keenya waan jaraa goonee dubbanne. Waan Oromoon qabu sirna biraa goonee dubbanne.
Asumatti boreessi kee dura maal kaasaa ture? Sirna demokiraasii jedhe. Demokiraasii hin qabnu nuti sirna gadaa qabna. Sirna demokiraasii jedhamu keessaa baafnee sirna gadaa keessa galfachuu qabnaa jechuudha. Soji kan akkamitti galchuu qabna? Akkaataa sirnaa fi akkaataa ilaalcha kaleessa uummanni keenya qabatee deemsan sirreessuudhaaf duubatti deebinee wal barsiisuu qabna malee waan kaleessaa sana kaasaa qaawwa kaleessaa wal ficaa ebalu gara siin cabe Jawaar gara siin bade Baqqalaan gara siin du'e ebalu akkasii maal inni sirna qabaannaan ati abbaan barbaade dhufa abbaan barbaade adeemuu dhimma hin qabdu beek sirna haa ijaarru sirnatu nu baasa lammaffaa dinagdee wal haa ijaarru dargaggeessi ngana bakka jirtanitti dinagdee wal jabeessaa waan qabda wal gargaaraa kallattii baata hunda keessatti kara baatanii nama achi qoodanii fi dubbattanii tun ta'ini isa godhuu qabda woo godhuu qabnu maal irratti godhuu qabna dinagdee Oromoo keessa irratti hojjechuu qabda jechuudha. Kan ammoo iyyuu qabdu wocuu qabdu social media baate. Because social media itself rakkoo guddaa si geessa jechuudha. Waan ati garaa keessaa qabdu addunyaatti himattaa jechuudha. Namni dadhabaa jedhamu maal beekta yeroo haasoftu addunyaa si argiti malee yoo ati cadhifte addunyaa si hin beektu. Akka saayinsii kominikeeshinii jechuudha. Kaleef kana siniin jira. Ani dikos media kana waan barsiisuuf yuunivarsiitillee kana waan beekuuf rakkoowwan media kanatu rakkoo guddaa nurra geessaa jira waan ta'eef. So kanaaf akkaataa kanaan laallee dhaloon nama jiru kun kan achi jirus kanas jirus kan kooti dildila walakkaa ta'anii yeroo ijaaruu dandeenye. Largitee oduu sirna cimaa qabaannee Taanzaaniyaa miti asii Sumaalee dhaqu Oromoo araarsuudha. Yookaan warra hangafa Boorana bira deemna yookaan Tuulamaa tararamna yookaan Sikkoomandoo taraamuu dandeenya yookaan Karrayyuu keessatti yookaan Maccaan keessatti iddoo tokko ta'ee gaaddisa qabna gaaddisa jala araramuu dandeenya jechuudha. Gaafa jaarsi tokko kaasanii iyyadattu araramaaf jedhanii jaarsi amboon keessa kaanii yoo jiraate qotiyyoo dhabdan qotiyyoo haqallu dhabdan ana qalaa jedhe Oromoo meeqatu rifate. Oromoo meeqatu gadda guddaan nama dhagame nama meeqa bu'aatu. Egalee kanaaf waan Oromoof ta'u Oromoon hin sirreeffatu yoo ta'e Ormi si sirreessu hin jiru. Hin iyyina yoo dandeettan wal sirreessa bakka jirtanitti yoo tokko asii tokko maal jedhama social media tokko keessatti Sikkooma yookaan Arsiin akkas wal gurmeessaa jirti wal ijaaraa jirti jedha. Inni kun akka kaleessa adda qoodan barate innis ajandaa san fudhate ajandaa kana fuudhee odeessaa jechuudha. Waan inni ijaaruuf deemu san dura maaliif ijaartaa? Galmi isaa maaliif yoo barbaadan illee keessa galchaa haa hirmaannu jedhee wal ijaaruurra wal gara biraatti wal qoodee wal balleessaa oolaa jechuudha. So kanaaf yaada isin guddisuunis hin barbaachisu yoo ta'uu baanne Oromoo ta'uu barbaadan taanaan Oromoon Oromoodha gaafii hin gaafatu deebii Oromoodha haa waliin deebinu. Deebiin sun eessa jira? Ilaamee ilaa walaa gaafatu mana keenyatti. Keessoo keenyatti walaa gaafatu. Hagam keessoon keenya tokkummaa qabna. Tokko yoo amma fakkeenyaaf Arsii taate Arsii Jawaar maana jalaa tutte jettee iyyite yoo Jawaar waan tokko kakaafa. Jawaar hin itti iyyaa hin lola maaliif loladhaa? Waan obboleessa kiyya ta'e waan sirna gaarii naa qabatee dhufe san bakka naan geenne jedhee hin loladhaa itti hocaa sana booda naa sirroomnaa itti fufiin jedhaan. Bakka inni dadhabee sirreeffata. Fardaayyuu duunni fiigu barra Oromoo maal jedha? Farda cimaayyuu utumanni fiigu rukutii jedha. Maaliif? Tan fiigu sana duuba si jala hanqata waan ta'eef jedha. Kanaaf nama wal sirreeffataa yoo deemu maaliif maamna jala tutta maaf akkas taate? Maali jira rabbiyyuu kadhanneetii bara balbala keenya cufannee kan bulu. Obboleessa keenya dogoggore wal sirreessaa hin deemnu ta'e gaaf sirreessuun garuu ormatti himaatu hin taane keessatti walitti himaati wal sirreessuun hin barbaachisa waan ta'eef wanni baay'ee wal dubbachuun hin barbaachisu jecha kana waliif hin jechuu hin barbaadnu safuu qabna safuu naa bullu daandii deemnu irratti walaa eeggannu waan qabnu walaa kabajinu kallattii keenya irratti ammoo ijaarumsa keenya sirriitti ta'amee sirreeffamaa haa deemnu malee wanni deemuu qabu wanna hin taanetu sirreeffamaa jira. Kanaaf ani xiqqoo waan dhagamee gaada kana kaase yoo dubbachuu hin waan dubbachuu hin qabne waan haasa'uu hin qabne immoo dubbadde qalbii fi yaadannaa qabadhaa naaf folcha ulfaadha fayyaa ta'a. Okay, thank you, instructor. I don't know is your academic rank. Versa University Akatati fi Ugisa Media Kasuma communication akata dubbatte galatomi. Thank you for your constructive comments and suggestions. Undafu qabxiina makee qabxii jajjaba. Amma fi kaadhimama PhD ti yaa'u hin dubbadhu dunaan iftan lagar dhiisuu rakkoon qabu. Thank you. Yeah, digital identity fi ground identity qabna hundi kenna iyyuu rakkoo miti inni. Odoo akkasitti wal qabataa akkasitti wal jabeeffataa deemamee waan tokko that's good point. Garuu akka uummataatitti akka hawaasaatitti dhugaa hawaasaa lafarra jiruu fi waan amma ta'aa jiru. Wal'aansi yoo geessa fayyaa ta'uu waadallee dhiifama godha ogeeyyiin fayyaa. Wal'aansi kamiyyuu rakkoon kamiyyuu idileef emerjensii qaba wanni ta'e kamiyyuu idileef emerjensii qaba. Sinigalee idileef emerjensii maal jechuun miidiyaa kana gubbaarra yoo jirru taatee guyyaan ta'uun arginaa wantoota deemaa jiru hin arginaa
hin ilaallaa, hin madaallaa waan kaleessa ta'ee fi waan bor ta'uu deemu. So directionii kallattii hordofuu qaba namni waan hordofuu qabu maal waan namni itti gammadeef qofa gochuu odoo hin taane waan gochuu qabduu fi waan jechuu qabdu itti yaadde with responsibility and accountability. Nuti akka uummataatitti akka hawaasaatitti me and you akka ekspertiitti akka ogeessaatitti wanni nu gochuu qabnu wanni contribute gochuu dandeenyu maali? Namni gammachuu jiru ka gaafii gaafataa jiru ka gaafiin qaba jedhee lubbuu isaa gati kaffalee qabsaa jirus inni uummataaf hin qabsaa jedhus dhugaan lafa kanarra jirtu garuu har'a lakkoofsi gammachuurraa hirdhatu namni booji'amuuf ka ajjeefamus lachuu Oromoo ta'uu isaati kan nama gaddisiisu. So nu gartummaa paartii keessaa baanee akka uummataatitti yaada uummata kanaa ta'u haga dandeenyeen akka uummataatitti akka dhaloota kanaatitti amma kaleessa Oromiyaan maal barbaadaa turte gaafa Oromiyaan maal barbaaddu maal gooneerra har'a Oromiyaan maal barbaaddi uummanni Oromoo maal barbaada on the ground warri dijitaalaa warri like comfort zone keessa taa'ee abbaan barbaade waan barbaade jechuu danda'a. Some of them may support the ruling party, some of them may support waraana. Garuu nu namni biyya kana keessa jiru dhugaanatti argitu har'a qe'ee tokkoon nama keenyaati hawwiin dhaannaan laphee fi onnee uummata keenyaa dheebuun uummata keenyaa bishaan caalaa midhaan caalaa nagaan bobbaanii galuudha. Bobbaafatanii ameessa ofii elmatanii midhaan ofii kablichaate hammatu fi loon ofii ala galfatu ture. Siigalee ammoo wantoota tokko krediitii dhorgannee waan dhiisuu dandeenyu baay'eetu jira jechuudha. Amma ijoolleen tokko gadi baatee gandummaan nama gaggaragalchitee ol gargalcheessan no. Basically garuu professionally namoonni jajjabootaan miidiyaa ani jedhamu irratti gad ba'anii wantoota wal fakkaataa yeroo wal fakkaataatti uumaman isa gamtokkee qajeelaa dabsu isa gamtokkee dabaallee ajaa'af tortoraallee dhoksanii irra daddarbuun kun Oromummaa hagam waliin namaa kenna lakki namaan kenna. Oromummaan tun nama wayii gudeedaa argattee abbaa ta'e wayii immoo guddifanne. Oromummaan hortee Oromoo shananuu nama Oromoo ta'ee dhalate hiyyeessaa dureessa barataaf barsiisaa qotataaf daldalaa hundaayyuu gudeedaa argatee jechuudha Oromummaan hunda keenyaaf qabeenya oloo haga ta'eetitti gahee mataa keenyaa kontribiitu gochuu danda'u qabaannaa qooda walii laachuu danda'u qabaannaa jechuudha. Thank you waliin jechuu danda'u qabaannaa jechuudha. Deddeebi'ee wanni tokko immoo yiiboo kaal jetti beektamaa waan hin taane yoo wannuma fedhe gaariillee odoo ta'e iddoo wayiitii yoo taate loqoda wayii yoo dubbatte hamaa kee qofa yoo ka dubbatanii atillee achi keessa of laaltu. What will happen tomorrow? Yesterday is past. Today is there, present. Borhoo jettee gaafa laaltu xiqqoo walumaa galatti caasaan uummataa ijaarmaan uummataa kan paartii siyaasaa hin taane wal quba qabaatuun uummataa wal beekumsa uummataa baay'ee barbaachisa. Eegalee kanaaf nuti amma uummanni kun biyya kana keessatti rakkoolee hawaas diinagdeetii fi hanqina bulchiinsaa jiru mootummaa gad ba'ee gaafachuufu siigalee mootummaan shanee siin jedhaa waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa siin jedhaa gidduutti kun ta'uu mannaa siigalee araarri jara lama kanaa gidduutti bu'ee mariin jedhame kun osoo milkaa'ee namni gaafii mootummaarraa qabu kumaaf kiteelee jechuudha uummanni akka uummataatitti. Namootumaati krediitii laattuuf namoonni jajjaboon gadi ba'anii baga ilmaan sikkoo mandoo keessaa ARCT baalee manni gubate namni dhumate jedhanii yeroo itti Oromoon dhumaatii itti gammadu arguun I don't know. It's very really shocking. Sanii fi nuti yeroo hundaa nagaa feena wanni jennuuf hooggansa dhalootaa
hooggansi nu ceesisee jiru akka bilisummaallee nu argisiisee jiru haga ammaatti qabeenyu nu qeerroo mataa walitti qabee alaabaa mitii maqaa alaabaa sanaa waamuun eegalee suuraa ishee bilbila keessatti argamuun tumamaa hidhamaa akka turre akka Finfinneetti mirmirtuu guyyaa tokkoof illee taate kan argisiise waan dhugaa haga ammaa waan qabatamaa irraa argineerru Jawaar qofa. Kanaaf nama kana gamlachuuyyuu kaanillee biyya alaatii qabsaa'urraa gammoojjii Eertiraatiif bishaan booruurraa gara bosonaaf bosonuu Oromiyaa dachii magariisaatti kagalche sababbii qabsoo namni kun qindeessee mijeesseeti wareegama qeerrootiin dabalamee jechuudha. Kaanillee ergamummaa yaalaa baasee teessoorra ol baasee nam kana gidduu isaanii keewwatanii waan inni jedhu dhagaanis osoo hidhanii isaan lachuufu qixxicha ture jechuudha. Sinigalee garuu ni gama kaanii duulaan mana hin jedhamne irra deddeebi'amee waggaa tokko guutuu ajjeefamuu qaba. Gantuu maaleen qabsoo summii qabsoo Oromoo isaa qajeeltoo dubbannaan jallisu namni bee yoo yoo onnee qabaatu baatan somban nama xiixaa jedhan. We are human, we feel godha namni bara. Inni waan akkanaa kana feeling godhu has no time by the way because he's international man, he's a big man, he's a man of vision. Inni nama mul'ata qabu nama guddaadha, nama addunyaati. Namoota kanneen deebii kennuu wanti jiru. Garuu nu jalatti of laalla. What's going on? So waan uummanni barbaadu fi waan lafarra jiru dhugaa jiru yoo ati dubbatte gantuu godhanii hin ajjeefamtaa akkas taataa jechuun nama biyya jiru akkuma kee yoo ta'e namni waggaa tokko akkaawuntii isa kaaniin tiktaakii kana gubbaa irratti yeroo kumaakitti la namni deddeebi'ee ajjeefamuu qaba kun seen jedhu ijoollee waraana bilisummaa Oromoo deeggarra jettu. Dubarri badhaadhina akkasii hin jedhee sitti hin ulfaatu. Guyyaa tokko mootummaa deeggaruuf ol baheen beekan. Akkamii qabsommaan tunuu waan jedhutu gaafii namatti ta'a jechuudha. So that's why we are talking about.